Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi deeggartoota Odaa Tuubii. Hordoftoota Odaa Tuubii arraan tana oduu hatattamaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Magaalaa Calankoo irraa waan addaatu deemaa jira. Akkan hordoftan isiniin jenna. Hayyeemee akkam ooltan jaalbaruumee amma yeroo ammaan tana magaalaa Calankoo aanaa meettaa keessa rakkoo akkaan baay'ee tu deemaa jira. Maaltu ta'aa jira mee nuuf himuu dandeessa? Mee nuuf himi. Olfi hookuu sodaanni obboleessa kayya dhugaatii baame isin biibiftanillee haasuu dadhabne. Wallaahi billahi lubbuu jirra lama halkanii guyyaa. Bilbila kan akka gaafachaa jennee ofii itti dhiimee ta'e. Hayyeemee jaalbaruu amma maaltu ta'aa jira? Amma sa'a kanatti maaltu ta'aa jira mee nuuf himi. Ijaan gandeera isa nu gala yaa'u jirti nuti sodaa lubbuu jirra akkatti isiniin bilbilee haala baane. Hayyeemee gaa jaalbaruu warreen akkanatti milishaan isin jala yaa'ee isin doorsisu kun ABO shaneetu dhufe je'ee gardiyaana yookaan wardiyaa eegaa je'ee isin dararaa jiru kuni eenyu faadhamee tokko tokko isaaniitiin maqaa nuu dhahuu ni dandeessaa? Aboo kabiraa akka durazamaa meeqaadha haala mala bar dubbii ol kaafnee oo dubbanne nun dhiisan nuti wayii isaa barabbiitiisa bar dubbii addaa eegalee ummaa sana badhaadhinni baala nama fixee jecheerraa jalan korraa wantummaan badhaadhina jaamaatu dilaa abbootii qabeenyaatti warruma nama jechiifatuusu qubnameetu jiraa wata isaa'u aniin gaafta kanaba waan gadaddaate akkanaa kana cufaan nufi tajaajila akkan dubbanne akkan dhuunfanne. Jaalbaruu meegaa nutis sooshaal miidiyaa irra hojjenna. Mee gama keenyaan gaamee maal isin gargaaruu dandeenya? Maal akka isin gargaaruu barbaaddan mee nuuf hima. Lakkoofsa yeroo hojii jirtanii kan cufaa'u mee naaf barreessi ergeetis akkatti walqunnamni cufaa'u akkatti ijoollee walqunnaman cufa gooneeti karaa saniin dalalinaaf isaanii. Hayyee gaa jaalbaruu akkasittiin ijoollota wajjinis isiniin wal qunnamsiisaa inshaallah yoo rabbi jedhe haa tarkaanfiin ilaalee isaan irratti fudhatama. Dinniinis yookaan akeekkachiisnis ni kannamaa fi gama biraatiin gaamee warreen qabeenya ummataatiin duroomanii mana ittiin jaarratanii ummata Oromoo ittiin ajjeesaa ittiin saamsisaa jiran keessaa muraasa mee nuu himi yoo maqaa isaanii beekte. Egaa akkasuma wal qabatee rakkoon madda nageenyaa bakka jirtu mee nuu ibsime. Guddoo laalu qabeenya ummataatiin mana xiqqaasaa san tolchee barboo bal'inu mana kubbaa jaraa laalu ijika abbaa Chililenaati godhe warraa uummata keessanii oli qabatee namtichi leefuma godha. Mee namticha kana dabee irra gallabisaa akkasaa fakkaataan isa dubanutti dubbachuu hin dandeenyummaa usuutaa taasee keessa dubbachuu jira bara galeeti. Waan sana taateef fakkaataa akkanaan leettuu si barreessee ergaati. Isuma kana dura nu wallakkisaa qilleensa irratti haa barku. Gurbaan uummata irra ciiseeti. Zaumaa fi ayaama jiru ayaama qayyara sanalaal akka gad mul'annetti hichitti dalayda waan sanalaal. Afoo kana baafaa buukoo kana oo qilleensarra oolchuu dadhabdan. Nuti dhumni asitti wallaahi billaa akkumatti oollee bulluutti namni halkanii guyyaa isaanuma fudhaa'eela. Waan sana ta'e boo isinummaan qaama kennaanurra. Giraamimma naa jala bu'ee godhaati tasanii amma guyyaadhaan sanaatuma saaqaashi 200 irraa guuree uummata afaan qabee jira namnichi. Waan sana taate bisa kana nama qilleensarra oolchuu dhabne akkasitti dalagaa waan san godhaame. Hayyee gaaffii fi deebii keenya xumurannee jirra jaalbaruu hanga gaaffii deebii guyyaa biraatiin walitti deebinutti nagaan ture siin jenna. Amma immoo gama jaal magarsaatti dabarra mee jaal dabarsa jaal magarsa waan jaalbaruun jee kanarratti atilleen dabalata waan qabaattu yoo qabaatte
nuuf dabali dhaammannoo waan uummata keenyaa fi waraana keenya irratti dhaammattu yoo qabaattes asumaan dhaamsa dabarfadhuun siin ja'a. Hayyee gaaffii fi deebiin keenya har'aaf asumarratti raawwata. Baay'ee galatoomaa uummata keenya isin jaalannaa isiniin jenna. Uummanni Oromoo guutuun isin jaalataa, waraanni bilisummaa Oromoo guutuun isin jaalataa, isin faana jira. Humaa takka yaadinaa isiniin jaa. Kan akkuma beekamu Gullallee Wood ture gama Odaa Tuubitti jijjiirree jirra. Kanumaafuu asuma like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Oduulee biyya keessaa arganne guyyaa guyyaadhaan kan isiniin gabaafnu taha asumaan nu hordofaa. Rakkoon magaalaa Calanqoo keessatti adeemsifamaa jiru baay'ee hedduu rakkisaadha. Aangawoonni kaabineen mootummaa Itoophiyaa magaalaa Calanqoo keessatti argaman tan yeroo dheeraadhaaf uummata dararaa turte amma yeroo ammaan tanaa magaalaa Calanqoo Jallaaba bakka jedhamu keessatti uummata keenya kan baadiyyaadhaa kan horii gurgurachuudhaaf dhufan irratti tarkaanfii fudhachuudhaan qarshii 500 hanga qarshii 200 hanga 500tti yoo hin kafalle Jallaaba seentanii akka hin gurguranne jechuudhaan ugguruun isaanii ni yaadatama. Akkasuma wal qabatee warran kafaltii kana dide isin ABO shaneedha jechuudhaan mana hidhaa poolis xaabiyaa magaalaa Calanqoo keessatti hidhatti guuraa jiran. Warreen kun eenyu fayyoo jettanii na gaafattan. Tokkoffaan Abdii Aammee Ibroo, lammaffaan Nuhee Abraahim, sadaffaan Abdurazaaq Maammee Furree jedhamaa magaalaa Calanqoo baadiyyaa dhoqqetti dhalatee guddate. Akkasuma bakki inni amma jireenyaaf jiraatu magaalaa Calanqoo Gulmaassaa Raaree Calanqoo keessa naannoo madrasaa bakka jedhamtutti argama. Kanaafuu namoonni Abdurazaaq Maammee Furreetti dhiyaattan akka dhaamsa kana biraan geessan uummata Oromoo irraa akka suuta deemtu jedhan yoo hin deemu taate immoo tarkaanfiin laaleessaan keessa deebii akka irratti fudhatamu isin beeksifna. Kun ejjennoo keenya dhaamsa isa xumuraa ta'uu